bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaada akkas jedha. Biyyeen bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Biyya alaa biyya keessa teessanii chaanaalii keenya hordofaa kan jirtan irra deebi'uudhaan nageenyi Waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Egaa guyyaa irraa kana barnoota haalaan adda ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Amma xumuraatti na wajjin yoo taatan waan baay'ee barattu. Kanaaf amma xumuraatti na wajjin sagantaa keenya hordofaa isiniin jedha. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa dhimma bara dargaggummaa jedhu irratti kan xiyyeeffatudha. Egaa warri dargaggeessa taatanis, warri jaarsolii taatanis, warri gana dargaggeessa ta'uuf jirtanis dubbii kana yoo dhaggeeffattan isin fayyada jedheen yaada. Maaliif wanta baay'ee irraa barattu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti qophii keenya dhaggeeffadhaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan chaanaalii keenya subscribe, share, like gochuudhaan qophiilee keenya hordofaa isiniin jedha. Kallattiimaan waa'ee bara dargaggummaa kana keessatti namoonni yaada adda addaa kaasu yeroo baay'ee. Inni kaan bara dargaggummaa gaariidha jedha. Inni kaan gaarii miti jedha. Isin immoo akka yaada keessatti waan jettan isintu beeka jechuudha. Kanaaf bara dargaggummaa jechuun macaafa qulqulluu keessaa waa'ee dhimma bara dargaggummaa macaafni qulqulluun maal jedha dursa isa kana dubbadheetan ergasi jecha namootaa yookaas namni immoo akka hawaasummaatti dhimma dargaggummaa kanarratti maal akka inni dubbatu yookaas maal akka inni xiinxalu walii wajjin ilaaluu yaallaa jechuudha. Kanaaf macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaaseetan isiniif dubbisee ergasii walii wajjin ilaala jechuudha. Akkas jedha. Barri hamaan utuu hin dhiyaatin, waggoonni ati anatti hin tolan jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha. Egaa bara dargaggummaa jechuun baratti humna qabnudha, baratti hojjechuu dandeenyudha, baratti waan baay'ee nutti dhaga'amudha jechuudha. Egaa Waaqayyo maal jedhe bakka kanatti bara dargaggummaa keenyaatti akka isa yaadannuuf dubbii nagarramee na dhiisuu dide tokkotu jira asirraa. Lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Biyyeen biyyee isa irraa dhufetti deebi'a jedha. Hafuurri immoo abbaa isa biraa dhufetti deebi'a jedha. Egaa biyyeen biyyee isa irraa dhufetti deebi'a erga ta'e hafuurri yoo gara abbaa dhaqee maal godha? Kana dura namni sun yookaas qaama sana keessa gaafa ture hojii gaarii hojjechaa ture yoo ta'e lubbuun sun yookaas hafuurri inni gara abbaa dhaqe sun boqonnaa gaariidhaan jiraata. Garuu yeroo foon isa gara biyyatti deebi'e sana keessa ture yakka adda addaa hojjechaa ture yoo ta'e, cubbuu adda addaa keessatti hirmaachaa ture yoo ta'e garuu jireenya gaarii jiraatatu hin taane faallaa isaa hin gubata jechuudha, hin dhiphata jechuudha. Kanaaf jireenyi bakka lamatti qoodameeti kan jiru. Jireenya bara baraa fi gubannaa bara baraa jechuudha. Qabbana bara baraa fi abidda bara baraa jechuudha. Egaa baay'een keenya amantaa kam keessa yoo jiraannu kan adeemnuuf jireenya yookaas dhaaltu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf yookaas jireenyatti galuudhaaf jechuudha. Egaa hojiin keenya jireenyatti nu galchaa nu galchuu akkaataa hojii keenyaatti nutti tilmaamata. Hojii gaarii hojjenna yoo ta'e akka Waaqayyo jedhetti deddeebina yoo ta'e jireenyatti galuu dandeenya. Garuu arraba keenya duwwaadhaan adeemna yoo ta'e, arraba keenya duwwaa waaqeffanna yoo ta'e, keessa keenya waan tokko hin jiru yoo ta'e garuu jireenyatti galuu hin dandeenyu. Kanaaf jireenyatti galuudhaaf maal gochuu qabna? Abboommota Waaqayyo nuuf laate yookaas karaa Waaqayyo jedhe karaa isa dhugaarraa adeemuu qabna. Inni ta'u taanaan garuu baay'ee ammaaf lafarratti jiraachuu dandeenya, bashannanuu dandeenya, nutti toluu danda'a. Garuu yeroo muraasa booda akka carraa taane foon keenyaaf lubbuun keenya gaafa adda adda baatu gaabbuu dandeenya jechuudha. Kanaafiti macaafa lallabaa kana keessatti bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha. Egaa kutaa kana akka dubbifattan nan barbaada. Baay'ee dubbii bal'isee haasaa waan ta'eef. Maal jedha? Harki kee jedha qaamni kee kun hundumtu inni tamma ilaalaa jirtu kun hojii isaanii hin dhaabudha.
Yoom yeroo dargaggummaa keenya keessa dabaru yeroo muraasa. Egaa bara dargaggummaa jedheen jalqaba. Bara dargaggummaa. Bara dargaggummaa jechuun umuriin namaa tokko bakka sadiitti qoodama. Umuriin namaa bakka sadiitti qoodama. Daa'imummaa, dargaggummaa fi nama guddummaa yookaas umurii itti raagan jechuudha. Umurii itti guddatanii dullooman jechuudha. Egaa umuriin daa'imummaa fi umuriin nama guddummaa yookaas maanguddummaa umurii wal fakkaataadha. Umurii wal fakkaataadha. Umurii maanguddummaa fi umurii ijoollummaa keessatti amala wal fakkaataadha kan jennuu fi namni tokko umurii isaa keessatti jiraatee guddatee dulloomee jennaan akka daa'imaatti yeroo itti wantoota baay'ee baxabatutu jira. Yeroo itti waan baay'ee balleessitu jira. Yeroo itti waan baay'ee daandii itti gadhiisistu jira. Fakkeenyaaf daa'imni yookaas ijoollee xixiqqoon tokko yeroo daa'imummaa isheetitti bakka barbaaddetti shintibeetii gooti, bakka barbaaddetti fincoofti. Namni dulloome yookaas namni umurii dargaggummaa keessaa ba'ee raage yookaas umurii isaa gara fixachuu dhaqes wanta daa'imni godhe kana godhaa jechuudha. Akkas jechuun hin dulloome jechuudha. Egaa umurii nuti gammannee itti jiraannu yookaas umurii itti waaqayyos nu barbaadu, seexannis nu barbaadu, mootummaanis nu barbaadu bara dargaggummaati waan ta'eef bara dargaggummaa kana keessatti immoo eenyuuf bitamuu akka barbaaddu yookaas akka dandeessu kan beeku siif ana jechuudha. Egaa umuriin dargaggummaa waggaa meeqaa kaasee haga meeqaatti? Saayinsiin maal jedha? Shamarranis ta'e dhiirris waggaa 12 kaasee yeroo itti fedhii itti dhaga'amu yookaas yeroo itti gara dargaggummaatti deemanidha jedha saayinsiin. Haa ta'u ani immoo akka tilmaama kootiitti akkuma mootummaan jedhuttis yoo ta'e waggaa 18 kaasnee yeroo itti dargaggummaatti seenaa jirrudha. Yeroo itti fedhii adda addaa nutti dhaga'amudha. Yeroo sana keessatti egaa waaqayyos hojiidhaaf mootummaanis hojiidhaaf addunyaa kana irratti yeroon sun yeroo nuti itti humna qabnudha jechuudha. Egaa bara dargaggummaa tokkoffaa irratti yeroo qabeenyaa itti horachuu barbaadan yookaas barbaannu bara dargaggummaa jechuudha. Tokkoffaa irratti yeroo itti qabeenyaa horachuutti barbaannudha. Qabeenyaa horachuu yommuu jedhu daa'imummaa keessatti maatii arga jirra yookaas maatiitu nu guddisa. Kan nyaannu maatii biraati. Garuu bara dargaggummaa keessatti wantoota baay'eetu fuula koo dura jira waan ta'eef kan jennu maal goona hin hojjenna qabeenyaa horanna jennee yaadna yoo hojjechuu dadhabnellee jechuudha. Yeroo sana yeroo itti qabeenyaa horachuu barbaannudha already bara dargaggummaa keessatti sammuun keenya in yaada hiriyaa koo biraan ga'a nan hojjedha jennee yaadna. Garuu erga umurii dargaggummaa keessa dabarre hojjechuudhaaf fedhan qabu. Yeroo ijoollummaattis hojjechuudhaaf fedhan qabu. Bara dargaggummaatti garuu qabaannes dhabnes hojjechuu barbaanna. Sammuun keenya hojjechuudhaaf ooppenidha jechuudha. Inni lammaffaan yeroo jaalala yookaas miirri jaalalaa nutti dhaga'amudha jechuudha. Dargaggummaa jechuun akkuma saayinsiin biyya lafaa jedhu yeroo dargaggummaatti yookaas gaafa umurii 18 ol taanu fedha jaalalaa yookaas fedha gaa'ilatti seenuutu namatti dhaga'ama jechuudha. Akkas jechuun gaa'ilatti erga galanii booda dargaggummaan hin hafaa yookaas namni gaa'ilatti seene tokko dargaggummaa keessaa ba'eera jennee yoo tilmaamne inni kun tilmaama biraadha. Garuu yeroo dargaggummaa keenyaa jechuun yeroo itti jaalala barbaannudha jechuudha. Umurii daa'imummaa keenyaatti jaalalli maal akka ta'e hin beeknu. Erga dulloomnee guddannee umurii dargaggummaa keessa dabarrees jaalalli nuti qabnu hawaasummaa yookaas jaalala naannoo yookaas jaalala akkasumatti wal jaallatan malee jaalala dhimma gaa'ilaaf yookaas dhimma biraatiif sammuu keenyatti dhaga'amuu hin danda'u erga dargaggummaa keessa dabarre. Kanaaf umurii dargaggummaatti yeroo itti jaalala barbaannudha waan ta'eef maal akka jaallannuuf eenyu akka jaallannuuf maaliif akka jaallannu adda baafachaa hin deemnu yoo ta'e gufannaa guddaa keessatti kufuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bara dargaggummaa keessatti yeroo itti jaalala barbaannudha jechuudha. Inni sadaffaan yeroo waan haaraatti dhaga'uu barbaannudha. Waan haaraa. Kun
Kunis umurii dargaggummaa keessatti wanta haaraa dhaga'uu barbaada. Dargaggeessi tokko yookaas umurii dargaggummaatti erga seenee kan inni barbaadu wanta haaraa dhaga'uu barbaada. Wanta haaraa. Bakka hojiittis haa ta'u, feesbuukiidhaanis haa ta'u, sooshaal miidiyaa adda addaarraa kan inni dhaggeeffatu waan haaraa, kan kaleessaa utuu hin taane waan haaraa. Kun milikkita umurii dargaggummaa keessatti nama tokkorraa barbaadamu yookaas namni tokko kan raawwatu jechuudha. Waan haaraa barbaadu. Egaa umurii dargaggummaa keenya keessatti kanatu nu quunnama. Egaa akkasuma miidhaan jira. Umurii dargaggummaa keenya keessatti miidhaa yeroo dargaggummaa keenya keessatti nu quunnamuu danda'anis qabxii 2-3 isiniif kaaseetanii gara faayidaa dargaggummaattis nan darba. Yeroo dargaggummaa keenya keessatti yeroo itti cubbuu hojjennudha. Already kun waan qabatamaaf waan beekamaadha. Namni yeroo dargaggummaa isaa keessatti baay'inaan kan inni cubbuu keessatti kufu. Yeroo ijoollummaa isaattis miti, yeroo itti dulloomettis miti, yeroo dargaggummaa isaa keessa jiru keessatti cubbuu keessatti kufa. Dhaloota baay'ee kan galaafatu yookaas kan ajjeesu umurii dargaggummaa keessatti daandii gadhiisee miidhamee kufee kan argamu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo itti cubbuu hojjennudha jechuudha. Miirri keenya gara waan biraatti nu oofa. Kanaaf cubbuu keessatti yeroo itti kufnudha. Waan nuuf ta'u waan nuun taane adda utuu hin baafatin cubbuu keessatti yeroo itti kufnudha. Daandii yeroo itti gadhiifnudha. Kanaafituu yeroo dargaggummaa keetiitti uumaa kee yaadadhu kan jedheef jechuudha macaafni qulqulluun. Baay'een namootaa erga dargaggummaan isaanii irra darbe, erga wanta hundumaa fixatanii boodatu gara Waaqayyootti deebi'u. Erga dulloomanii, erga fixatanii. Garuu Waaqayyoo yerootitti amma humna qabdu kanatti kan inni si barbaadu. Yerootitti amma agabuu dandeesse, beela dandeesse, waan hundumaa dandeesse hojjechuu yeroo itti dandeessu ammaa kanatti Waaqayyo kan si barbaadu jechuudha. Maaliif erga umurii fixatte yookaas erga humna fixatte Waaqayyoofis bu'aan buuftu, biyya lafaafis bu'aan buuftu kan nurraa eegamu yeroo sanatti kabajamne mana keenya taa'uudha yookaas yoo yeroo nuu kenne immoo boqochuu yookaas du'u. Yeroo dargaggummaa jechuun garuu hojjechuu, fiiguu, ba'uu, nama dubbannee amansiisuu yeroo itti dandeenyudha waan ta'eef kana keessatti seexanni cubbuudhaan nu gaada jechuudha. Kanaaf yeroo dargaggummaa keessatti miidhaa inni guddaan tokko cubbuu keessatti yeroo itti kufnudha yookaas kufanidha. Inni lammaffaan yeroo yakka adda addaa irratti itti hirmaannudha jechuudha. Yeroo dargaggummaa jechuudha. Yakka adda addaa irratti. Yakka gudeeddii ta'uu danda'a. Mana namaa gubuu ta'uu danda'a. Nama reebuu ta'uu danda'a. Nama ajjeesuu ta'uu danda'a. Wantoota kana irratti yeroo dargaggummaa keessatti baay'inaan namni kan hirmaatu. Baay'inaan kan argamu yeroo dargaggummaa keessatti jechuudha. Maaliif akka namni karaa Waaqayyoo irra deemee milkoomneef seexanni dargaggoota baay'ee karaa irra kaachisaa jira. Egaa baay'een keessan asirra dhaga'aa kan jirtan dargaggoota jedhee yaada. Persentii 100 keessaa persentiin 80 ol. Yeroo nama qabnu kun nuuf yeroo hojiiti. Nurra hin dabarre. Yeroo amma keessa jirru kana jalqabne yaada keenya hundumaatiin Kiristoos duukaa buune hojii dhugaa hojjechuu qabna. Nama gorsinee karaatti deebisuu qabna. Yeroo keenyatti fayyadamuu qabna. Dhaloota gorsuu qabna. Dubbannaa keenya yaada keenya nama miidhuu hin qabnu. Kanaaf egaa faayidaa dargaggummaatti hin darba. Faayidaa dargaggummaa keessaa immoo akkuma jalqaba kaasee ture yeroo itti qabeenyaa horannuudha. Yeroo itti hojjechuu dandeenyudha waan ta'eef mul'ata isaa yoo qabaanne nuuf faayidaadha. Hojjechuu hin dandeenya yoo ta'e. Sammuu ittiin hojjennu qorannee beeknee karoorfannee bira gahuu hin dandeenya yoo ta'e faayidaa dargaggummaa keessaa tokko yeroo itti hojjennee qabeenyaa kuufachuu dandeenyu. Kanaafuu wantoota kana akka yaadaatti qabannee inni lammaffaan yeroo itti jireenya gammachuu qabu jiraannudha. Jireenya gammachuu qabu jechuun tokko maatiitti hin hidhamne yookaas gaa'ilaan dhaabbanne lammaffaa umurii ijoollummaa keessa hin jirru sa'aatii sana jechuun yeroo dargaggummaa jechuun yeroo gammachuudhaan guutame waan ta'eef yeroo sana keessatti egaa uumaa keenya dagachuu hin qabnu jechuudha. Ammam yoo nuu mijate ammam yoo nuu mijachuudhaaf baates yeroo sana keessatti
Waaqayyoon yaadachuu qabna jechuudha. Uumaa keenya yaadachuu qabna. Abbaa keenya yaadachuu qabna jechuudha. Egaa daangeffama umurii yookaas dargaggummaan aga yoomeetti, aga daa'ima godhatanitti, aga maal ta'anitti kan jedhuudhaaf ijoollee 20-30 qabaannee dargaggummaan nurra darbuu dhiisuu danda'a. Dargaggummaa jechuun miira. Miira jechuun yeroo humna qabnu bakka. Yeroo itti hojjechuu dandeenyu, yeroo itti buunee ba'uu dandeenyudha. Kanaafuu yeroo kana keessatti bakka barbaadamnu hundumaatti argamnee aarsaa wangeelaa taanee dhaloota jireenyatti galchuu qabna. Kun dhaamsa qoosa xumuraati. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Egaa yeroo jalqabaatiif ammallee chaanaalii kana dhaggeeffachaa kan jirtan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan ga'a. Egaa yeroo dhiyoo asitti barnoota afuuraa wajjin kan wal qabatanidha. Chaanaalii kana irratti maxxansaa kanan jiru. Giddu gidduuttis barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatan appilikeeshinoota adda addaa qabadhee isiniif nan dhiyaadha. Egaa wantoota ani akkan qabadhee isiniif dhiyaadhu barbaaddan koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu. Yaada keessaniif guddaa galatooma. Namoonni kallattii adda addaatiin na quunnamuu barbaaddan teelegiraam liinkii akkasuma tiiktookii feesbuukiin illee liinkiin isaanii yuutuubii koo jala waan jiraniif achiin seentanii na dubbisuu dandeessu yaada qabdan karaa keessaa jechuudha. Galatooma.